Cawaatuma baay'inni uummataa fi caasaan bulchiinsaa dabalaa deemuun fedhii fi gaaffii misooma hawaasa bira jirus yeroodhaa gara yerootti dabalaa deema. Fedhii misoomaa uummatni kaasu kan ammoo humnaa fi baajeta mootummaa qofaan guutuun uummaticha garaa ciibsuun hin danda'amu. Kanaafuu bu'uuraalee misoomaa babal'isuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojii mootummaan hojjetuun cinatti dhaabbileen miti mootummaa, dhaabbileen siviilii fi waldaaleen namoomaa piroojektota fedhii hawaasaa bu'uureffatan bocanii hawaasatti gadi ba'anii hojjechuu feesisa. Dookumentarii kanaan dhaabbilee miti mootummaa Oromiyaa fi Oromummaa waliin hidhata guddaa qaban keessaa tokko kan ta'e Sochii Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa kan waggoottan 5 darbanii isiniif dhiyeessina faana bu'aa. Waldaan Misooma Oromiyaa waamaa'oon rakkoo hawaas dinagdee naannoo Oromiyaa idda gadi fageeffatee ture hundeerraa furuu kaayeffatee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1985 hundaa'e. Waldichi dhaabbata miti mootummaa hojii namoomaa irratti xiyyeeffachuun uummataaf hundaa'e yoo ta'u, dhaabbata bu'aaf hin hundoofne non-profit organization ta'uun labsii lakkoofsa 14 muraa 4 bara 2001 irra deebiin galmaa'uu ragaa waldicharraa arganne ni mirkaneessa. Waldichi waggoottan 32 darban kana keessatti golaa fi golloo Oromiyaa seenuun dhaadannoo tokkummaan misoomaaf jedhuun qaanqee misoomaa laboobsuun uummata Oromoo fi hawaasa Oromiyaa keessa jiraatu mara sosochoosuun gaaddisa waldichaa jalatti hiriirsuun misoomaaf hirmaachise. Sosochii misoomaa kanaanis baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessa naanna'uun iddoo arkii fi humni mootummaa ankaakee misoomni anqate bira ga'uun kumaatamoota bishaan qulqulluu obaasee barnootaan ija ibsee. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa hundeessaa fi walitti qabaa waldichaati. Waan baay'een hin jijjiiramu. Daandiin hojjennaa har'a immoo fa'a. Boru immoo fa'a. Fooqiin ijaarraa boru immoo fa'a. Tan immoo fofnee dhaloota irratti hojii hojjetamu hundumtuu dhaloota uumaa deema immoo fa'u hin badu. Kanaaf uummanni Oromoo akka guddatu, akka bakka yaade ga'u, akka badhaadhina keessa galu, akka gara fuulduraa deemu, hiyyummaa dhalootatti akka hin dabarsine ijoollee keenya barsiisuu qabna. Waldichi barnoota, fayyaa fi bishaan dhugaatii qulqulluu irratti xiyyeeffatee kan hojjetu yoo ta'u, keessattuu waggoottan 10 darban kanatti damee barnootaa irratti xiyyeeffannaa addaa kennuun godinaalee fi magaalota Oromiyaa keessatti manneen barnoota bultii addaa special boarding school hundeessuun saayinsii fi teknooloojiidhaan ga'oomsee barattoota qaqqaxalee oomishee addunyaaf gumaachuun Oromoo fi Oromiyaa mataa ol qabachiisaa jira. Obbo Dajaneetichaa Daayirikteera Olaanaa Waldaa Misooma Oromiyaati. Waldaa Misooma Oromiyaa akka beekamu dhaabbata rakkoo keessatti hundaa'e bara 1985 humna misooma mootummaa naannoo keenyaa ta'uudhaan waggootii 32 darban kana hojii bu'uura misoomaa, fayyaa, barnoota, bishaan qulqulluu dhugaatii, kunuunsa naannoo, wabii nyaataa, haadholii fi daa'immanii hambisuudhaaf waldaa hojjetaa ture. Lafee dugdaa uummata Oromoo tokkummaa mallattoo tokkummaa uummata Oromoo saalaan, umuriidhaan, amantaadhaan, ilaalcha adda addaatiin otoo addaan hin baasiin kan hundi keessatti hirmaatu Waldaa Misooma Oromiyaa guyyaa yeroo ammaa kanatti miseensa miliyoona 8.5 ol kan qabu. Waldaa Misooma Oromiyaatti dameen Godina Shawaa Bahaas dameelee waldichaa keessaa tokko yoo ta'u, aanaalee Godina Shawaa Bahaa fi magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Duukam, Mojoo fi Baatuu irratti xiyyeeffatee hojjeta.
Waldaan Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa yeroo ammaa kana qotee bulaa, daldalaa, hojjetaa mootummaa fi kutaalee hawaasa garaagaraa walumaa galatti miseensota 300,000 fi 50,000 kan qabu yoo ta'u, buusii waggaa miseensotarraa walitti qabamus birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 6 ga'eera. Obbo Tashoomaa Gizaw itti gaafatamaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaati. Waldaan Misooma Oromiyaa bara 1985 kan qadaabame. Waldaa Misooma Oromiyaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa Waldaan Misooma Oromiyaa Godina Shawaa Bahaa isa tokko. Waldaa Misooma Oromiyaa waggaa 10 dura gaafa waajjira kanatti dhufu buusiin Waldaa Misooma Oromiyaa akka Godina Shawaa Bahaatitti 300,000 fi 70,000 ture. Har'a garuu miliyoona 100 fi miliyoona 5 geenyee jira jechaadha. Buusiidhaan qofa hoo hallaallu ta'e. Kanaafuu Waldaan Misooma Oromiyaa akka Godina Shawaa Bahaatitti sochii gaarii keessa jira. Horannaa miseensatiin wal qabatee ummata akka hirmaatu gochuudhaan wal qabatee qonnaan bulaa irraa eegalee hojjetaa mootummaa daldala sadarkaa adda addaati irratti argamu hirmaachisuudhaan yeroo ammaa kana hojii guddaa hojjetamaa jira jechaadha. Sochii guddaa keessa jirraa jechaadha. Barreen gaddaa galiin keenya kan buusii miliyoona 60 ture. Miliyoona 60. Saniin dura miliyoona 32 ture. Waggaa 3 dura. Gaafa calqabamu 300,000 fi 70,000 ture. Har'a eessarra jirraa haga guyyaa amma sitti dubbadhu kanatti miliyoona 100 fi miliyoona 6 geenyee jiraa jechaadha. Kana maal inni kan agarsiisu sochiin hirmaannaa uummata keenya saba keenya hojii waldaatti irratti jiru ho'aa ta'uusaa gaarii ta'uu isaa agarsiisaa jechaadha akka Shawaa Bahaatitti. Damichi inisheetivii barnoota bu'uura boruu mootummaan bocee gadi buuse milkeessuun daa'imman umurii waggaa 5 gadi fagoo osoo hin deemin qe'ee isaaniitti carraa barnoota idileen duraa argachuun barnoota idileetti akka madaqan gochuuf bara 2014 irraa eegalee aanaalee fi magaalota godinichaa adda addaa keessatti manneen barnootaa bu'uura boruu 11 ijaarsisuun tajaajila hawaasaaf banaa godheera. Waldaan Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa magaalaa Matahaaraa ganda Aroo Adii Qaxanaa tokkoffaa keessatti mana barnootaa bu'uura boruu daree barnootaa 3 of keessaa qabu birrii miiliyoona 2.5 ijaarsisee xumuruun tajaajilaaf qopheesseera. Jiraattonni magaalaa Matahaaraa tokko tokkos manni barumsaa kun balbala keenyatti ijaaramuun daa'imman keenya fagoo osoo hin deemin qe'ee keenyatti akka barsiifannu carraa nuu kenneera jedhu. Waldaa Misooma Oromiyaa baay'ee galateeffanna. Maaliif oddu galeessa nu godhee odduu kanatti mana kana barnootaa kana nu ijaaruun isaati baay'ee galateeffannaa. Kanaafuu calqabamee odoon turin dafee xumuramee amma hojiirra seenuutu waan nu godheef baay'ee galateeffannaa. Waldaan kun asitti ijaaramuun gammachuu guddaa irraa qaba. Akka sabaatittillee akka namaattillee akka immoo jiruuttillee gammachuu itti qabna jechuudha. Kana immoo Oromiyaan dhuftee as nu ijaaruu kan nu godhu kanaaf fedhii haaraa qabna. Yaaditti qabnu dhufeetiin mana keenyatti manni barumsaa kun ijoollee keenya ijaaramu kun haala itti galatoonfanna haala bal'aa godha. Duraan namni bakka hundaa martii deemaa Matahaaraa deemaa baratanii turaniyyuu. Amma immoo waldaan kun nu ijaare Oromiyaa kun ijaaree asitti nu waldibba ijoollee kan nu barsiisuun haalaan gammachuu guddaan itti mul'ataa jira gara kiyyaatti. Walitti qabaan Waldaa Misooma Oromiyaa Damee magaalaa Matahaaraa obbo Amaan Huseenis akkas jedhu. Waldichi akkuma hundeeffama isaatirraa aantummaa ummatummaa calaqqisiisee jira waan taateef hirmaannaa ummataatiin maallaqa ofii sassaabaa tureen ummatumarraa sassaabee ummataaf haala kanaan mana barumsaa odaa magaalaa Matahaaraa jennee moggaafnee kunoo eebbaaf qaqqabsiineerra jechuudha. Milkaa'inni isaa ariitiidhaan qulqullina baay'inaanii hojjechuudhaan halkaniif guyyaa osoo boqonnaan argatan hojjechuudhaan guyyoottan 45 keessaa guyyaa 43tti pirojektii kana fakkaatu qulqullinaan keessaa baaneerra jechuudha. Kanaaf pirojektiin kun pirojektii fakkeenyummaa hunda galeessa qabu waan taateef
Kanarraa ka'ee mootummaan pirojektoota maallaqa gurguddaadhaan ijaaraman. Fakkeenyaaf pirojektiin kun miliyoona 6.3 kan mootummaan karoorfate nuti ammoo miliyoona 2.5 isa bareedaa qulqullina qabuun ijaarree kunoo eebbaaf qabsiifne jira jechuudha. Waldaan Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa zoonii Guraajaa Furdaa keessattis bara 2015 mana barnoota bu'uura booruu tokko birrii miliyoona 1 ijaarsisee hawaasaaf dabarsee kennuun yeroo ammaa kana daa'imman 102 keessatti barachaa jiru. Obbo Taaddasaa Yaa'ii walitti qabaa koree Waldaa Misooma Oromiyaa Damee aanaa Adaamaati. Waldaa Misooma Oromiyaa akka damee aanaa keenyatti hojiiwwan babal'aa hojjete hojii pirojektiidha. Achi keessaa tokko mana barnoota bu'uura booruu asiin dura ganda Guraajaa Furdaa jedhamu kana ijaarree yeroo ammaa kana gara magaalaatti galii raawwatee aanaa Coloqqee Dongorree keessa argama. Kanaaf manni barnootaa kun yoo akka karoorsinetti yeroo sanitti daa'imman naannoo kanatti mana barnootaa dhabanii raawwatanii jiran baay'ee waan ta'eef qorannaa gaggeeffameen rakkoo kana hiikuu qabaannaa inni raawwannetti naannoo kanatti ijaarree. Kanaaf ergasiis qorannaan sun sirrii ta'uu isaa kan laalle yoo xiqqaate daa'imman baay'eedha asitti kan baratu jechuudha. Manni barnootaa bu'uura boruu hin jiru daa'imman sadarkaa tokkoffaan gadiin iddoo itti baratan waan hin qabneef yoo xiqqaate bara duraa keessatti bara 2015 kan ijaarre yeroo san keessatti gara daa'imman 70ti bakka itti galmaanii kan itti barachaa turani. Hanga ammaatti immoo deemee gara 170 ga'ee jira baay'ee daa'imni asitti barachaa jiru. Kanaaf rakkoo hawaasa kanaa kan karaa gaariidhaan kenneetti madaallee ergasiyaas. Waldichi bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti mana barumsa bu'uura booruu gaara Naga'oo kutaalee tajaajila garagaraaf oolan 11 keessaa qabu birrii miliyoona 6.5 bara 2014 keessa ijaarsisee xumuruun yeroo ammaa kana daa'imman hedduun keessatti barachaa jiru. Keessoon dallaa mana barumsichaas haala kanaan qalbii nama hawwata. Waldaan Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa kun aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaa keessattis mana barumsa bu'uura booruu tokko ijaarsisaa jira. Obbo Hirphaa Seenxii walitti qabaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaati. Manni barumsaa kun kaayyooniif galminni qabu iddoo guddaa qaba. Maaliif dhaloota egeree boruu biyya kanaa ta'uudha. Manni kun kan qophaa'uuf mana barumsa addaati jedhama. Mana barumsa addaa Bulbulaa jenne ijoolleen sammuun isaanii barumsaan fooyyee qaban mana barumsa aanaan qaburraa fo'atamanii dorgomanii iddoo kanatti baratu. Manni barumsaa kun isa kanaaf qophaa'aa jira. Ijoollee kana simachuudhaaf mana barumsaa ijaaramaa jirudha. Kanaaf ijoolleen manneen barnoota aanaan qaburraa fo'atamanii dorgomanii iddoo kanatti qophaa'anii boru mana barumsa bultii addaa waamaa oon bulchu isaaf warra qophaa'aniif kan qophaa'aa jirudha jechuudha manni kun. Adeemsi pirojektichaa baay'ee saffisaadha. Waa lama qaba. Saffisas qaba, qulqullinnas qaba. Kallattiin nu kaa'amee waan kana qorannee kan itti galle gaafa 25 ji'a 8ffaadha itti galle. Naannoo ji'atti dhiyaachaa jirra. Ji'an guunne amma sadarkaa tooppibiimii kanarra ga'ee jira. Kanaaf haalli ittiin deemamaa jirus qulqullina isaaf saffina isaas eeggatee yeroo itti jenne sanitti xumuruudhaaf koreen kunis halkanii guyyaa tattaafatee dhiyeessii isaa koree kanaan dhiyaata. Koree keenyaadha hunda dhiyeessii isaa waan xiqqarraa haga guddaa waan meeshaa ijaarsa kanaaf barbaachisu kan dhiyeessu koree waldaati. Kanaaf waan gaariirra jira adeemsi isaa. Tootaal koostiin isaa kontirakshinii Shawaa Bahaa dhiyaatee diizaayiniidhaan nuuf taa'e 6.7 ture. Nuyi ammoo
humna qabnuun hin dandeenye jenneet itti galle nu amma sadii hin xumurraa waan jennu qabna isuma kanaan itti deemaa jira. Magaalaa Baatuu keessattis Waldaan Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa bara 2014 keessa mana barumsaa bu'uura booruu bilookii tokkoffaa birrii miiliyoona 2.1 ijaarsisee tajaajilaaf oolcheera. Dareen barnootaa jiruu fi baay'inni daa'immanii wal simuu waan hin dandeenyeef waldichi bilookii lammeeffaa birrii miiliyoona 3 ijaarsisee xumuruu walitti qabaan koree Waldaa Misooma Oromiyaa Damee magaalaa Baatuu obbo Gabii Daalee ni dubbatu. Sochiin Waldaa Misooma Oromiyaa magaalaa kana yeroo gara yerootti guddisee cimaa dhufee jira, guddataa dhufee jira. Akkuma mana barumsaa kana yeroo sani bu'uurri boruu irratti rakkoo guddatu ture, fedhii guddatu ture. Fedhii isa hiikuuf bilookii kana bara 2014 ijaarre. Inni ammoo ijoollee gara 500 olitti barataa jira. Bilookii lammaffaallee bara kana kun 2017tti ijaaraa jirra. Yeroo ijaarraa jalqabnu sanni dizaayinii nu kenname 8.9 miiliyoonii birriin akka ijaaruu qabnu kan nutti himame garuu nu kana miiliyoona 2.1 ijaarre kanallee haga ammaa dirasii miiliyoona 1.5 itti bahee jira. Asiin boodallee miiliyoona 1 caalaa hin bahu. Kanaaf gatii gadaanaa ta'een mana barumsa kana ijaarree uummata fayyadamaa gochuu dandeenyee jira jechuudha. Naannoo kanatti ijoollee keejii galchuuf rakkoo guddatu ture yeroo san guddisee hiikee jira. Gizee duraa gara nama barataa gara 510 akkana jalqabee yoo san fedhiin guddatu ture. Amma fedhii baay'ee hiikee jira jechuudha naannoo kanatti keessattuu keejii irratti manni barumsaa yoo san guddisee ijaaramee ture. Haga manni kun ijaaramee barnoonni asitti jalqabee jedhe uummata naannoo kanaatiif rakkoo guddaa kan hiike ta'uu isaati manni barumsaa kun. Daa'imman mana barumsichaas wayitii boqonnaa isaaniitti haala kanaan muuziqaan burraaqanii bashannanu. Aanaa dugdaa ganda tuuchii dambal keessattis manni barumsaa bu'uura booruu birrii miiliyoona 2.3 bara 2015 keessa waamaa'oo Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaatiin ijaarame daa'imman simatee barsiisaa jira. Obbo Battee Gammachuu walitti qabaa koree Waldaa Misooma Oromiyaa Damee aanaa dugdaati. Jira barnoota aanaa wajjin ta'uudhaan hooggantoota wajjin ta'uudhaan xiinxala egaa gaggeessineen booda carraan daa'imman naannoo kana jira. Akkuma argitu naannoon kun baay'inaan akka magaalatti kan hundooftedha naannoo kanatti. Kanaaf nama daa'imman as keessa jiran hedduu waan ta'eef naannoo kanatti yoo mana kana ijaarree carraa kana argatti jennee wajjin hin taane mana kana ijaarree jechuudha. Kanaaf carraa guddaa daa'imman umurii 4 hanga 6tiif kennee jira jechuudha manni barumsaa kun. Uummanni waamaa'oon jaalata, baay'ee jaalata jechuudha. Maaliif sammuu dhaloota boruuti irratti hojjeta keessattuu inni guddaan jechuudha. Dhaloota boruu warra baay'ee qaxalee ta'an amma waldaa mana barumsa bultii addaa bakka bu'uurri as jechuudha. Mana barumsa bultii addaatiif bu'uurri asirraayi. Ijoolleen gadi jiran yoo cimani mana barumsa bultii addaatti deemu waan ta'eef fe'ee achi galfatu fe'ee mana barumsa bultii addaa galfatuuf hawaasni baay'ee hubatee jira waan ta'eef keessattuu Waldaa Misooma Oromiyaa deeggaruudhaaf baay'ee nu deeggaraa jiru. Kanarratti uummata baay'een galateeffachuu barbaada. Keessattuu mana barumsa bultii addaa soorata isaanii kan akka xaafii jechuudha. Bara baraan nuffii tokko malee gumaata guddaa kennuufi jechuudha. Nama akkanaa dugdaatti bara kanallee kuntaala 30 hawaasarraa walitti gurree isaanii kennine. Kanaaf Waldaa Misooma Oromiyaatiif tumsuudhaaf baay'ee hawwii guddaa qabu jechuudha hawaasni. Jiraattonni ganda tuuchii dambal tokko tokkos mana barumsichaatti kan gammadan ta'uu dubbatu. Maqaan kiyya Nagoo Kumeen jedhama. Ganduma tuuchii dambal kana keessa jiraadha. Dhugaa dubbanne Waldaan Misooma Oromiyaa guddaa galatu.
wanna galata isaa ibsuu fi waan baay'ee nutti irrata. Nuyi danaan dura barataa sadarkaa kanatti barate mana keessatti tursiisaa turre. Har'a ulfaatu erga manni barnoota bultii addaa kun nu ijaarame bu'uura baruu kun nu ijaarame barattoota umuriin isaanii 4 hanga 5 jiranii hanga 6tti jiran har'a asitti finnee barumsa barsiifachaa jira. Barataan kun boru gaafa kutaa tokko ga'u danqama tokko malee barumsa haala gaariin akka nu baratee boru bakka wayii ga'a jennee abdii guddaa irraa qabna. Maaliif yoo jenne barataan sadarkaa umurii isaatti yeroo baratuu qabutti mana dura taa'aa ture duraan hanga umurii isaanii waggaa 10 ga'utti manatti maatii tajaajilee akkanumatti taa'ee umurii isaa achitti gubaa ture. Har'a garuu manni barumsa kun erga nu ijaarame barattoota sanas finnee hanka barataa kutaa tokkotti ijoolleen har'a abbacaadaa dubbiftee qubee walitti edaatee dubbiftee gargaarsa guddaa nu kennaa jira. Waldaan Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee ganda Dhunguggii Baqalee keessattis bara 2016 mana barumsaa bu'uura booruu tokko qarshii miiliyoona 1.4 ijaarsisee xumuruun yeroo ammaa kana daa'imman 160 keessatti barataa jiru. Obbo Darajjee Tamasgeen qindeessaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee aanaa Lumeeti. Egaa akkuma beekamu waamaa'oon kaayyoonni qabatee jiru rakkoo hawaasa dinagdee uummata Oromoof Oromiyaa furuuf bakka harki mootummaa ga'uu hin dandeenye bakka sana qaqqabsiisuudha. Isa keessaa tokko barnootadha. Kanaaf nuyi hojiilee baay'ee waggootan darban keessa hojjetaa turreerra. Fayyaa irratti hojjetaa turre fakkeenyaaf ambulaansii binnee hawaasni kun akka itti tajaajilamu kana yoon jedhu haadholiin deessuun tokko akka isheen sababa da'umsaatiin akka haadholiin miidhamuu hin dandeenyeef jennee ambulaansii binnee kennineerra. Kanas kan binne buusii miseensa hawaasa garaagaraa irraa walitti qabame keessumatti qonnaan bulaarraa hojjetaa mootummaa daldalaa fi kanneen kana fakkaatan irraa walitti kan qabameen kan bitame jechuudha. Akkasumas barnoota irrattidha. Barnoota irratti kan hojjennu keessaa tokko mana barumsa bu'uura boruu ganda Dhunguggii Baqalee jedhamu aanaa Lumee irratti kan hojjennedha. Manni barumsaa kunis kan amma bira jirru kanadha. Kanaaf mana barumsaa kana yeroo hojjennutti dhiyeessii meeshaalee adda addaa dhiyeessuudhaan ogeessi akka hojjetee gatii xiqqaadhaan akka inni nuuf xumuru goonee jira. Manni barumsaa kunis kan ijaarame akkuma dura jedhe buusii miseensarraa walitti qabameen jechuudha. Kanaaf sochiin aanaa keenyaa kun mana barumsaa ijaaruu keessatti gahee baay'ee kan biraas akkuma kana karoorfannee itti deemaa jira jechuudha. Waldichi magaalaa Mojoo ganda Oboo keessatti bara 2016 mana barumsaa bu'uura booruu tokko qarshii miiliyoona 3.8 ijaarsisee xumuruun daa'imman naannoo 102 carraa barnootaa uumuu walitti qabduun koree Waldaa Misooma Oromiyaa Damee magaalaa Mojoo Aadde Aster Lammaanii dubbatu. Akka magaalaa keenyatti sochii gaarii kan taasise bara 2015 irraa eegaleeti riifoormiin taasifameeti. Achi keessatti hubannoo gahaa hojjetaa mootummaa jiraataa magaalaa fi daldaltoota magaalaa keenya jiraniif waa'ee shoora Waldaa Misooma Oromiyaa akka biyyaatti akka naannoo keenyatti itti hojjete. Erga hubannoon kennameefiin booda baay'eenaan uummanni bu'aa inni buusaa jirus erga hubateen booda karaa waldaa kanatti miseensa ta'anii jirani. Miseensa ta'uu isaaniitiin immoo sosochii guddaa bara 2015 keessattuu taasifameen waldaa kana keessatti miseensa guddaa horannee irraa horannaa sanirraa kaanee toommoyyuu fedhii gaaffii mana barumsa bu'uura boruu akka magaalaa keenyatti jiru ijaaruu dandeenyeerra jechuudha. Bara 2015 ijaarree bara 2016 hojii jalqabsiisnee waggaa lammaffaa keessatti argamne jechuudha. Kanaaf waa'ee Waldaa Misooma Oromiyaa ilaalchisee hawaasni bu'aa inni buusaa ture akka naannoo keenyatti fi akka biyyaatti illee buusaa jire sirriitti waan hubataniif as keessatti hirmaannaan isaan taasisanis baay'ee gaariidha. Akka magaalaa keenyattis baay'ee nu deeggaran jechuudha. Gama hundaanuu seektaraalee mootummaattis qaamni hooggansaas jiraataan magaalaas gandarra jirus jechuudha.
nu cinaa dhaabachuudhaan waldaan kun akka lubbuu horatu gahee guddaa taphataniirani. Deeggarsa isaan nu taasisaniin amma akka magaalaa keenyatti illee mana barumsa kana fakkaatu ijaaramee yoo xiqqaate waggaa lammaffaa hojii baruu barsiisuu eegaluu isaa kan agarsiisu as keessattis carraawwan adda addaa uumee jira. Karaa nama barsiisaa 5 ta'uuf carraa hojii uumee jira. Hojjettoota deeggarsaa kan nyaata bilcheessu, qulqulleessituu, waardiyaa dabalatee jechuudha. Tootaalii nama 9 carraa hojii uumee jira. Barattoota yoo xiqqaate afaan dhaloota isaaniitiin akka barataniif karaa barataa 200 tokkoof 2 jechuudha. Mana barumsa kana keessatti dhiira 51 dubartii 51 200 asitti barachaatu kan jirani. Kanaaf bu'aa kan arguudhaan hawaasni illee nu cinaa dhaabateetu caala akka hojjennu naannoo taasisaa jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuutti manni barumsaa seeftuu sadarkaa tokkoffaa daree barnootaa dulloomaa fi jijjigaa keessatti hojii baruu barsiisuu karaa mijataan taaneen geggeessaa ture. Rakkoo mana barumsichaa kan hubate Waldaa Misooma Oromiyaa Damee aanaa Gumbichuu bara 2014 daree dabalataa bilookii tokko kan kutaalee barnootaa 4 of keessaa qabu qarshii miliyoona 1.4 ijaarsisuun yeroo ammaa kana barattoonni yaaddoo tokko malee keessatti barachaa jiru. Barsiistonni mana barumsichaa tokko tokkos dareen dabalataa ijaarameef kun hira barataa fi daree wal simsiisuun barnoota qulqullina qabu kennuuf kan isaan gargaare ta'uu dubbatu. Maqaan koo Barsiisaa Jibriil Amaan jedhama. Rakkoo baay'ee nu fure ijaaramuun daree kana inni dura fakkeenyaaf barattoonni heddumminaanii guutanii ta'anii teessoo tokkorraa ganama 4-5 ta'anii akkasumas immoo keessi dareellee akka ammaa kana osoo hin taane yoo san biyyeedhaan kan jiru biyyeedhaa keessi isaa teessolleen immoo akkasumas haala mijaa'ina hin qabu girgiddaan isaa haala mijaa'ina hin qabu qilleensaa fi akkas bubbee adda addaa aduudhaan kan barattootaa fi barsiisas jeeqaa ture jechuudha. Erga inni nu ijaarame immoo amma hanga tokko qulqullina daree akkasumas immoo hawaasummaan isaa kan duraa caala barattoota kan hawwatu barsiisaaf illee miidhagina kan qabu teessos ta'ee gabatees ta'ee haalli egaa barnootaa fi qulqullina barnootaa miidhagsuu keessatti iddoo olaanaa qabaa jechuudha. Kan duraa caala daran hawwataadha jechuudha. Waldaa Misooma Oromiyaatiin egaa hangana jedhanii isaan ibsuu hin danda'u. Maaliif fedhii keessa kennattis ni horee barataa keessatti illee fedhii guddaa horeera. Maaliif daree miidhagaa akkana jiru nu ijaaruu akkasumas immoo naannoollee gammachiisuu keessatti barataaf barsiisaaf illee iddoo olaanaa galata guddaa galchaafii jechuudha isaaniifis. Walitti qabaan koree Waldaa Misooma Oromiyaa aanaa Gumbichuu obbo Daanyee Abduu akka aanichaatti piroojektonni fayyadamummaa uummataa mirkaneessan danuun hojjetamuu dubbatu. Damee aanaa Gumbichuutti Waldaa Misooma Oromiyaa sochiin jiru bara kana bara 2012 saniin dura 2018 irraa cimee karaa hojiitti seenee jira. Kanaaf hojiileen gama kanaan hojjetaman piroojeektii adda addaa keessatti waan misooma adda addaa aanaa keessatti baay'ee hojjetamaa jira jechaadha hanga bara kanaatitti. Aanaan keenya qonnaan bulaan miseensa Waldaa Misooma Oromiyaa ta'ee bara baraan kaffaltii adda hin cinne godhaa ture. Aanaaleen jiran keessaa akka tokkoffaatti dursaa ture jechaadha aanaan Gumbichuu. Kana keessattis hojiileen guguddaa hojjetame piroojeektii gamoo Adaamaa ijaarsa gamoo Adaamaatti illee bara 2011 qarshii walitti buuse qarshii miliyoona 2.5 ol gamoo saniif hirmaannaa gumaachitoo jira jechaadha. Kana malees erga sanii hojiileen hojjetan guddaatu ture. Kana keessas ambulaansii bituu mana barumsaa ijaaruu keessatti gahee guddaa hojjete. Kitaaba mana barumsaatii bitee manneen barnoota raabsuu keessatti illee hojjaa guddaa hojjechaa ture jechaadha akka Waldaa Misooma Oromiyaa aanaa Gumbichuutti. Waldichi aanaa Ada'aa ganda qalboo keessatti bara 2016
mana barumsaa bu'uura booruu daree barnootaa 4 of keessaa qabu tokko birrii miiliyoona 2.3 ijaarsisee tajaajilaaf oolcheera. Obbo Zawuduu Caalaa walitti qabaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Aanichaati. Hojii waamoo aanaa aadaa keessatti egaa hundeeffamee waldaan kun sochii calqabeen booda hojiiwwan gurguddaa hojjetee jira. Mana barumsaa oolmaa daa'immaniitis waldaan kun buusii uummata isaatirraa guuru, uummatarraa guuree uummataaf waan fayyaduuf mana barumsaa ijaaree jira jechaadha. Ganda aanaa aadaa ganda golboo mandara kulis mana barumsaa oolmaa daa'immanii kulis jedhamu ijaaree jira. Tilmaaman qarshii miliyoona 2.3 ol kan ta'uun kan ijaarame jechaadha. Kana keessatti waan mana barumsaatti ta'u meeshaawwan adda addaa achi keessatti akka guutamu taasifnee jirra. Kan akka minjaalaa, teessoo, iddoo aara galfannaa daa'immanii kutaa 2tu jira. Kutaa 2 san keessatti firaashii 2-4 saniif immoo akka awwaarri ijoollee waan nun jenne afaa lafaatirree kan galeef ta'uu isaati jechaadha. Kanaaf achitti manni barumsaa kanaan dura mana barumsaa qulqulluun turre, teessumni qulqulluun turre dhagaarra ta'aniiti kan barachaa turani. Isa sanirraa fooyya'ee raawwatee karaa hawwataa ta'ee fi mana barumsaa bareedaa ta'e ijaarree sammuun boruu, sammuun egeree biyya ijaaruu danda'u akka qarooma irratti argatan itti taasifamaa jira jechaadha naannoo sanitti. Magaalaan Bishooftus magaalota Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa mana barumsa bu'uura booruu keessatti ijaarsise keessaa ishee tokkodha. Waldichi magaalittii keessatti bara 2016 keessa mana barumsa bu'uura booruu daree 4 of keessaa qabu tokko birrii miiliyoona 3.1 ijaarsisee xumuruun yeroo ammaa kana daa'imman 67 keessatti barachaa jiru. Obbo Tasfaayee Dajanee walitti qabaa koree Waldaa Misooma Oromiyaa Damee magaalaa Bishooftuuti. Mootummaa taanee hojii misoomaa kan hojjechaa jiru biyya kana keessatti Waldaa Misooma Oromiyaati. Waldaan Misooma Oromiyaa baadiyyaa keessa bishaan galchuu, rakkoo uummata keenyaa hiikuu, rakkoo haadholii hiikuu irratti hojiin inni jalqabee jiru hojii nama gammachiisudha. Keessumatti immoo inni ijoo hojiin jalqabee inni jiru kun cimee itti fufuu qaba, babal'achuu qaba. Kana duwwaa miti biyya bakkee irra naanna'uudhaan Oromoota biyya bakkee jiran, sabaaf sablammoota biyya bakkee jiran ofitti qabuudhaan sochiin hojjetamaa jiru kan nama gammachiisuuf bu'aa guddaa kan oolchudha. Hojiin guddaan hojii amma qabatamaatti maalirra oolaa waan jedhu sanadha. Bara 2015 xumurarra akkuma naannootti mana barumsaa bu'uura boruu akka ijaaramu kootaan magaalaa Bishooftuutiin kennaaf keessaa tokko fudhannee jechuudha. Tokko fudhannee 2015 xumuraa keessa jalqabnee 2016 xumurree jechuudha. Kana duwwaatu hin ta'in dukamis nutti makamee jira. Bara kana 2017 keessa mana barumsaa tokko fudhannee baruma kana keessa xumurree jirra jechuudha. Kanaaf hojiin bal'aaniif hojiin gaariin hojjetamaa jira. Isa duwwaas miti hojii manneen barnootaa jajjabeessuu keessatti hojii gaarii jalqabnee jirra. Waldaan Misooma Oromiyaa Damee magaalaa Bishooftuu kun kutaa magaalaa Duukam keessatti mana barumsa bu'uura booruu dirree tokkummaa jedhamu kan daree barnootaa 4 of keessaa qabu bara 2017tti naannoo qubattootni Harargee jiraatanitti birrii miiliyoona 4.9 ijaarsisee xumuree yeroo ammaa kana daa'imman 160 keessatti barachaa jiru. Hawaasni naannoo mana barumsichaas manni barumsaa kun osoo asittiin ijaaramiin dura ijoolleen isaanii daree barnootaa irraa jallisaa qorqorroo ta'ee fi akka ibiddaa gubu keessatti barachaa turuu eeranii manni barumsaa kun waamaa'oodhaan erga ijaaramee fi as daa'imman daree barnootaa haaraa kana keessatti gammachuudhaan barachaa jiraachuu dubbatu. Gaafni inni manni barumsaa kun asitti hundaa'ee manuma silaa uummata ijaaramu uummanni kun lafaa ka'ee hizbiin kun manni barumsaa asitti aanu dhaabbatu jedhanii qorqorroo keessatti manni kun dhaabbate jechuudha. As keessatti akka dhaabbatu taasise.
manni kun galgala halkan qabbana ganama gartee guyyaa barsiisaallee barsiisuu keessatti hin danda'u yeroo duraanii oowwa isaa barsiisuu hin danda'u keessatti qorqorroodhaa ni oowwitii kunoo qorqorroon tanuu isin gartan tana manneen kun kunoo asiinis kun hundinuu wanni gibbii tana keessa jira guututtuu qorqorroon jira amma manneen hangana isin furmaata nu gootan kana duraan dararamaa turan daa'imman ammaaf ammoo daa'imman xixiqqoon warri gartee abdii boruu jaamu kun daa'imman kun as keessa barataa jiranii jechuun as keessatti as baasne as keessa barataa jiranii jechuun warri kutaa zeeroodha. Itti fufaan ammallee nuti abdii isinirraa qabna akka nu deebitanii Waldaa Misooma Oromiyaa ammallee kaaftallee akka nu furtan abdii isinirraa qabna. Kana galata isaa akkaan jee hin beeku jechuudha waan guddaa nu dalaganii waan hanganaan jaamne hin beekamne nu godhan jechuudha Waldaa Misooma Oromiyaa. Mana kana nu ijaaruuf haa galatoomanii waan silaa lammiin gootu daran ammallee akka lammii tokkotti nu godhanii haa galatoomanii ammoo ammallee itti deebi'anii mootummaa keenya wajjin ta'uun mana barnootaa kana deebi'anii akka ammallee rakkoo kaan nurraa furan barbaannaa daa'imanii nu furamee jira. Walitti qabduun koree Waldaa Misooma Oromiyaa Damee kutaa magaalaa Duukam aadde Kuulee Mitikkees kanuma ragaa ba'u. Waldaa Misooma Oromiyaa waldaa uummataati. Akka kutaa magaalaa Duukamittis immoo hojiiwwan guddaa ashaarawwan hedduu kaawwateeti kan jiru. Kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan aanaa malkaa keessatti zoonii dirree tokkummaatti mana barnootaa bu'uura boru amma kan duubatti argamu kana ijaarreeti kan jiru. Kana dura barattoonni asitti argamani qorqorroo keessa kan isaanii ta'anii barataa turani. Ammaaf immoo manni barnootaa akkasitti bareedu kun ijaaramee dabarsinee kennine tajaajilaaf banaa ta'eeti kan jiru jechuudha. Dura aduun hin jira, roobni hin jira, lafa kan isaan ta'anii barataa turani haalli mijataan hin turre kanuma hojii wal qabsiisee immoo rakkoo qulqullina barnootaa qaba ture jechuudha. Kanaaf nutis akka Waldaa Misooma Oromiyaatti teenyee rakkoo kana erga laallee booda mana barnootaa kana asitti ijaaruudhaaf waadaa uummataa galle akkaatuma waadaa galle saniin immoo ijaarree dabarsinee kennineefii jirra jechuudha. Gaafatamaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa obbo Tashoomaa Gizaa'u piroojektonni manneen barnootaa bu'uura boruu waamaa'oodhaan godinicha keessatti hojjetamaa jiran kun baasii xiqqaan qulqullina olaanaa fi ariitiin hojjetamanii xumuramuun piroojektota biroof madda muuxannoo gaarii ta'anii tajaajilu jedhu. Damee barnootaa filachuun kan barbaachise inisheetiivii yookaan kallattiin mootummaan keenya barnoota irratti xiyyeeffannoo kenneen qaawwa sana eegneeti kan hojjetu Waldaan Misooma Oromiyaa. Waldaan Misooma Oromiyaa deeggaraa guddaa misoomaa mootummaa keenyatti. Manneen barnoota bu'uura boru ijaaruun kallattiin waan kaa'ameef inisheetiivii kana fudhatee godinni Shawaa Bahaa dameen keenya aanolee harka 90 ol irratti manneen barnootaa kana ijaaree jira. Akkuma dookumentarii irratti argina. Waliigala haga har'a 2014 irraa kaasee haga har'a manneen barnootaa bu'uura boru 11 ijaarree jirra jechaadha. Mana barnoota bu'uura boru kana ijaaruu fakkeenyummaan isaa keessattuu qulqullinaan wal qabate, saffinaan wal qabate, dafanii fixuudhaan wal qabate fakkeenya guddaadha. Karaa gatiitiin yoo ta'e akkaataa gatii hir'isuu danda'u koreen keenya ofumaa isaatii akka mana ofii isaa ijaarutitti bira dhaabbate leebar koostii yookaan hojii humnaa qofa kontiraata qabate maateeriyaalii bituudhaan koreen keenya bira dhaabbate manneen agartan kana bakka hundatti kan ijaarsise koree Waldaa Misooma Oromiyaa sadarkaa aanatii fi magaalota keenya keessatti argamanitu mana barnootaa kana ijaaraa ture jechaadha. Qulqullina isaatis ilaaluu hin dandeessanii, gatii isaatis hin dandeessanii, hanfin immoo nuyi ijaarree guyyaa 45 fa'a keessatti ijaarree keessaa baana. Maaksimaam hoo deemne ji'a 3tti ijaarree keessaa baana.
cabiinsa barnootaa fi rakkoo qulqullina barnootaa hundeerraa furuu lammii dorgomaa ta'e uumuuf dhaloota lafaa dhufaa irratti hojjechuu feesisa. Daa'imman carraa barnoota idileen duraa argatanii dirree barnoota idileetti akka madaqan gochuuf hojiin Waldaan Misooma Oromiyaa hojjechaa jiru kan lammii boonsuudha kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira barnootaa Godina Shawaa Bahaa obbo Girmaa Lammaati. Waldaa Misooma Oromiyaa hojii misoomaa barnoota keessatti adda durummaadhaan keessattuu tarsiimoo mootummaa kan ta'e, inisheetivii mootummaa kan ta'e ijaarsa manneen barnoota bu'uura boruutiin wal qabatee hojii guddaadha kan hojjetamaati ture. Inisheetiviin kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti Oromoodhaaf saba Oromootiif hiikoo guddaadha kan inni qabu. Tokkoffaan dhaloota Oromiyaa boru ijaaru uumuudhaaf bu'uura irraa hojjechuun akka murteessaa ta'e mootummaan amaneetti kan itti seene. Gama biraatiin immoo qulqullinni barnootaa yeroo ammaa kana keessa gallee wal qabatee gajjallaa irratti daa'ima umurii 4 irratti yoo hojjenne rakkoo qulqullina barnootaa keessaa ba'uu hin dandeenye kan jedhe mootummaan ejjennoo guddaadhaan inisheetivii kana fide. Inisheetivii ijaarsa manneen barnoota bu'uura boruu mootummaan kaayyoo kanaaf fide kana Waldaa Misooma Oromiyaa waajjira keenya wajjin ta'uudhaan adda durummaadhaan hirmaachaa ture. Inisheetiviin kun akkuma beekamu bajeta mootummaatiin hojiin hojjetamu hin jiru. Hirmaannaa uummataatiin, abbootii qabeenyaatiin, hawaasa hirmaachisnee raawwannee tokkoon hojjetaa mootummaallee dabalatee hirmaachisnetti hojii kana galmaan keenya. Kanaaf kana keessatti ijaarsi manneen barnoota bu'uura boruu bifiyyee adda addaatiin yoo ibsine gaheen Waldaa Misooma Oromiyaa godina keenya keessatti taphate aanaalee keenya keessatti aanaalee kan akka Adaamaa Tulluu Jiddoo Kombolchaa, kan akka Gimbichuu, kan akka Lumii, kan akka Ada'aa keessatti magaalaalee keessaan akka magaalaa Matahaaraa keessatti hojiin isaan hojjetan qulqullinaanis yoo ta'e ariitiidhaanis yoo ta'e kan Waldaa Misooma Oromiyaa hojjechaa ture bakkee guddaa qaba jechuudha. Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaatti ofiisarri miseensummaa obbo Dammallaash Dabalaa baay'inni miseensota Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeeraa jedhu. Hojiin Waldaa Misooma Oromiyaa hubannoo uumuu dura nama hubatetu gara miseensummaatti dhufa. Kanarraa ka'uudhaan 2010 irraa kaasne daataa isaanii yeroo ilaallu keessattuu daldaltoonni jiraattonni magaalaa miseensa hin turre. Hubannoo uumneen sosochii hawaasaa uumneen Waldaa Misooma Oromiyaa hojiin hojjetu hubachiisuudhaan keessattuu bara 2014 keessatti daldalaan guutummaan guututti daldalaan sadarkaa Abaacaa gara miseensummaatti akka dhufu ta'eera. Jiraataan magaalaatis yeroo ammaa fedhii isaatiin itti amanee hojiin Waldaa Misooma Oromiyaatiin hojjetamaa jiru kana amanee gara miseensummaatti dhufeera. Yeroo ammaatitti gara miseensa 300 ol qabna jechuudha. Miseensi kunis gosa qaba. Inni tokkoffaan miseensa dhuunfaadha. Amma waa'ee miseensa dhuunfaa yeroo kaasnu baay'inni isaanii 300 ol. Lammaffaa immoo miseensa dhaabbilee kan jedhaman jiru. Dhaabbilee mootummaa, dhaabbilee miti mootummaa yeroo ammaatitti baay'een isaanii gara miseensummaatti dhufaniiru. Fedhii fi eeyyama isaaniitiin jechuudha. Kanarraan kan darbe sadaffaa irratti miseensa kabajaa qaba. Naannoo miseensota kabajaa 24 fi sanaa ol qabna jechuudha. Miseensa kabajaa jechuun dhageettii uummataa nama qabu kan buusii hin kaffalle waldaadhaaf hubannoo uumuudhaan kan hojjetu jechuudha. Ambaasaadara ta'e. Kana malee Waldaan Misooma Oromiyaa bu'uurri isaa kan hundaa'e tola ooltummaa irratti. Tola ooluudhaa fi waan lamatu namaaf barbaachisa. Tokkoffaan laphee gaarii qabaachuu barbaachisa. Lammaffaa sammuu gaarii qabaachuu barbaachisa. Namni sammuu gaarii hin qabne, namni laphee gaarii hin qabne tola ooluu hin danda'u. Tola ooluun kun immoo humna isaatiin, qabeenya isaatiin, beekumsa isaatiin waan qabu hundaan tola oolaa jechuudha. Uummata otoo hin baratiin na barsiisa, nan ijaara. Dhugaatii bishaaniitti qulqulluu bishaan qulqulluu argachuudhaan barnootaan cimanii uummanni akka of danda'an, nyaataan akka of danda'an hojjechuu irratti uummanni kana hin jedhamne deeggarsa gochaa jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan buusiin keenyayyuu 2010 irraa kaasnee yeroo ilaallu dabalaa deemeera. Dhumni isaa
fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf uummanni buusee kanaan piroojeektii ijaarramee uummanni irraa fayyadamaa akka ta'u taasisuudha. Kanarraa ka'uudhaan daree dabalataa 2 mana barumsaa bu'uura boruu 11 ambulaansii 7 oolmaa dargaggootaa 2 walumaa galatti piroojeektii 2010 asitti piroojeektii naannoo 24 ol ijaarrameera jechuudha. Yeroo ammaatittis ijaarsa irratti kan jiran jiru kan dhumanii hawaasa tajaajila kennaa kan jiran jiru. Waldaan Misooma Oromiyaa Godina Shawaa Bahaa hojii barnoota irratti hojjetu ittuma fufuun dorgomtummaa barattoota shamarranii cimsuuf yaadama gaabii uffisuu yookaan gaabii awwaard hojiirra oolchuun barattoota shamarranii daree isaanii keessatti tokkoffaa hanga sadeeffaa ba'an maatii isaanii gaabii kabajaa uffisaa jira. Kana malees barattoonni manneen barnootaa bultii addaa rakkoon qallabaa akka isaan hin mudanne waggaa waggaan qonnaan bultoota irraa xaafii walitti qabee gumaachaa jira. Waldichi hojii barnoota irratti hojjetuun alattis piroojektota fayyadamummaa uummataa mirkaneessan biroos bocee hojiirra oolchaa jira. Haaluma kanaan aanaa Booset magaalaa Olanciitii keessatti gamoo giddugala gabaa abbaa darbii 3 birrii miiliyoona 44 ijaarsisaa jira. Obbo Waaqtolaa Olaanaa walitti qabaa koree Waldaa Misooma Oromiyaa Aanichaati. Kana duwwaa miti Waldaa Misooma Oromiyaa aanaa Booset kanaan dura kan ijaare kanaan duras mana barumsa teeknikaaf ogummaa tokko ijaare waggaa 10 fuuldura ijaaree amma manni barumsaa suni gara kolleejjiitti ol guddatee tajaajila guddaa kennaa jira. Ammas bara kana immoo Waldaan Misooma Oromiyaa aanaa Booset mana qoricha uummataa tajaajila wal makaa kan ta'e amma ijaaruudhaaf aanaa Boosetitti kun hojiin jalqabee jira. Amma tajaajila mana qoricha uummataati tokko jalqabni inni guddaan maaliif uummanni buusee kana qarshii kafale kana itti tajaajilamuu qaba kan jedhu tajaajila mana qoricha uummataati kan itti hojjechaa jirru. Kan biraan immoo gara fuulduraatti baankiidhaafis wantoota adda addaatiif galmas isaan kanas uummataaf kan tajaajilarra ooluu danda'an karaa Waldaa Misooma Oromiyaas immoo maayikiroo faayinaansii wayii akka dhaabbatudha. Kanaan dura gara fuulduraatti kan Waldaa Misooma Oromiyaa wajjin walitti haasa'aa jirru. Isa kana gaatii yoo xinnaatiin akka yaada keenyaatti yeroo gabaabaa keessatti xumurree keessaa baanee jechaa yaadaa jirra. Haaluma wal fakkaatuun Waldaan Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Dulaalaa keessattis mana qorichaa hawaasaa tokko birrii miiliyoona 2.7 guyyaa 45 keessatti ijaarsisee xumuruun tajaajilaaf qopheesseera. Obbo Birquu Baldaa walitti qabaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee aanaa Liiban Cuqqaalaati. Akkuma beekamu magaalli keenya xiqqoo magaalaa Bishooftuutirraa fageenyarra jira. Kanaaf manni qorichaa adda addaa baay'ee hin jiru. Rakkoo guddaadha. Nu dura silaa akka itti karoorsine ambulaansii binne jennee yaadne haa ta'uti hoo laallu yeroo ammaatitti warra buufata fayyaa wajjiniin manni qorichaa hawaasaa kun baay'ee rakkoodha. Komiinis hin ture. Ammas laaluu hin dandeechanii manni dhuunfatillee baay'ee hin jiru waan ta'eef kana koree keenyan irratti mari'anne jechuudha. Koree hojii raawwachiistuu waldaa wajjiniin rakkoon kun oduu hiikame rakkoo dursa qabachuu danda'u waan jedhu koree hojii raawwachiistuu waldaatiin erga mari'anne booda walitti qabaan boordiidhaa bulchaa aanaa keenyatti isa kanas warri fayyaatis jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira fayyaatis rakkoo kana oduu furree fi an jedhu ganama galgal haga godina bilbiluudhaan waliinis deemuudhaan hin dubbisne. Kanaaf rakkinichi hin fudhatame jechuudha. Rakkoo dhugaati. Uummata kanaaf faayidaa guddaa kennuu hin danda'a. Wanni hafe hafus jalqabamee oduu hojjetame han jedhu irratti walii galle sochii kanaan eegalle jechuudha. Akkaataa wanniidhaa ta'uun istaandaardii guutuu danda'uun hin hojjenne waliigalasaa qarshii miiliyoona 2.7 naannoo kanaatiin xumurree jechuudha.
osoo kara biraatiin jedhamee sanii olii jechuudha. Waldichi aanaa Booraa magaalaa Botee keessattis mana qorichaa hawaasaa tokko ijaarsisuuf lafa fudhatee qophii xumureera. Walumaa galatti itti gaafatamaan Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa obbo Tashoomaa Gizaw seenaa hundeeffama Waldaa Misooma Oromiyaa kaasuun namoota hundeeffama waldichaa fi imala milkaa'ina waldichaa keessatti ashaaraa qaban galateeffataniiru. Waldaan Misooma Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa kan akka bishaan dhugaatii qulqulluu, daandii, buufata fayyaa, manneen barnootaa kun rakkoo waan ta'eef yeroo ce'umsaa keessatti waan hundaa'eef kana bu'uureeffatee kaayyoo kanaan hiikuuf kan dhaabbate yoo ta'u, kaayyoon Waldaa Misooma Oromiyaa kan itti dhaabbate rakkoo bu'uuraalee misoomaa hiikuuf, rakkoolee amma jenne kana hiikuuf hundaa'ee as keessatti wanni irraanfatamuu hin qabne seenaadha wanni haasofnu waan ta'eef Waldaa Misooma Oromiyaa kana warra hundeessan galateeffachuun keessattuu kabajamoo Abbaa Duulaa Gammadaa kaasuuf sakkaban qaba. Waldaa kana rakkoo keessatti rakkoo kanneen amma jenne kana hiikuuf nama hundeessan waan ta'eef isaan kaasuun gaarii natti fakkaata. Kana malees waldaan kun akka miila lamaan dhaabbatu akka sirriitti bakka har'a ga'uu kana ga'uu danda'u godhe kabajamoo aadde Adaanech Abeebee kaasuunis waan gaariidha. Ashaaraa olaanaa qabu. Leegaasii guddaa qaban. Itti aanee sadaffaa Daariktara olaanaa Waldaa Misooma Oromiyaa obbo Dajamee Itichaa immoo imaanaa kana fudhate. Imaanaa jara lamaanii kana fudhate waldaan keenya har bakka ga'uu qabu kana ga'uuf hojiin hojjetamaa jiru warra kana hoo galateeffatan kabaja gootota misoomaa waan ta'aniif. Hooggansi keenya sadarkaa godinaa, sadarkaa magaalota, sadarkaa aanaa, sadarkaa hamma gandaatti ga'u ga'ee guddaa taphatee jira. Fakkeenyumaaf qallaba ijoollee bara baraan guuruudhaan, funaanuudhaan kan beekamu Shawaa Bahaati. Shawaan Bahaa xaafii maanyaa ada'a waggaa waggaadhaan barattoota mana barnoota bultii addaatiif galchuudhaan kan beekamu Godina Shawaa Bahaati. Kana kan hojjete eenyu? Gaggeessaa keenya sadarkaa magaalaa, sadarkaa godinaa, sadarkaa aanaa, sadarkaa gandaa ga'ee guddaa keessaa qaba. Kanaaf immoo maqaa Waldaa Misooma Oromiyaatii fi maqaa saba kanaatiin galata guddaa isaanii galchuun barbaada. Carraa kana deeggarsi isaanii cituu hin qabu, itti fufuu qaba. Abdiis qabna. Abdiis qabna. Keessattuu immoo caasaan ammaa inisheetiivii ammaatiin gurmaa'insi gandaa sadarkaa gandaatti gadi bu'e kun hojii waldaa misooma Oromiyaa irratti illee jijjiirama guddaa fidee jira. Kanaafuu gara fuulduraatis abdii walii qabna, abdii irraa qabna. Akka itti fufanan, akka nu cinaa dhaabbatanan ergaa dabarsuu barbaada carraa kana. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo sochii hojii waliigalaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Godina Shawaa Bahaa kan waggoottan 5 darbanii irratti xiyyeeffachuun dookimentariin isiniif dhiyeessine kanumaan goolabameera. Qopheessee dhiyeessaan Alamuu Hirphaa, Gulaalaan Xaahir Gammaduu, ogeessi kaameeraa fi gulaalaan suur-sagalee Oliifan Tasfaayee, horaa bulaa deebanaa. Tokkummaan misoomaaf nagaatti.